Kaaffee buna jirra. Oomishaawwan waldaa dargaggoota jirraa keessaa tokko kan ta'e buna jirra. Akkuma maqaa isaa waa hunda dhiyeessinee jirra isiniin ja'a. Kaaffee buna jirraatii maaltu dhabame? Gati jiddugalaatiin isin tajaajiludha. Yoo beeloytan, yoo dheebottan, kan muqooftan, dhuftanii beela dheebuu baatanii bashannantanii galtuu kottaa isiniin jecha dhangaa babbareedoo gosa nyaataa hundeef keessaa qabu. Caccabsaa yoo barbaaddan, caccabsaa dammaan, caccabsaa hilleedhaan, caccabsaa ispeeshaala, paastaa foonii, paastaa ispeeshaala, paastaa hilleedhaan, firfirii fi hillee, firfiree hilleedhaan, nyaata dhangaa gaarii qabu ciree barbaannaanis hilleen ni jira. Silsii, faxiiraanis ni jira. Dhugaatii lallaafaa gosa barbaaddaniin. Akkasumas nyaata filatamaa baargaarii gosa barbaaddaniin. Baargaarii kuduraadhaan, baargaarii chiizii, baargaarii tuunaa, saandiwiichiinis ni jira. Waan oowituu dhuguu barbaannaanis shaayii gosa barbaaddaniin, shaayii aannanii, shaayii loomiidhaan, shaayii ananaasiidhaan, akkasumallee aannanis ni jira. Maal kana qofa piizaa gosa barbaaddaniin barbaannaan piizaa biifaa, piizaa tuunaa, piizaa ispeeshaala, piizaa chiizaa, cuunfaalee kuduraa fi fuduraa dhangaalee qabanis guutaniitu jira. Lawzii cammaaqii, burtukaannis ni jira. Bunni isaa immoo dhandhamni isaa adduma. Akkuma maqaa isaa buna jirraa maaltu dhabame? Waan barbaaddan hunda qabanne kuno shaggar kutaa magaalaa Galaan Guddaa aanaa Daalattii bakka addaa Kinteerii jedhamtutti argamna. Gamoo Riifti Vaalii bira gamoo baankii bunaa irratti argamna. Kottaa fayyadamaa isiniin ja'a. Kaaffee buna jirraa.